Wanta ajaa'ibsiisaa tokkoon isinitti himam. Akkamitti sammuun keenya daqiiqaa 5 keessatti qofaan sodaa balleessuu fi amaleeffatu viidiyoo gabaabduu kana irrattan isin hubachiisa. Baay'een keenya uumama keenyaan qaanaa ta'uu ni dandeenya. Ijoollummaa keenya irraa kaafnee wanta tokko gochuuf ni qaanofna, ni dhiphanna. Yeroo namootaan wal barru ni rifanna. Namoota itti dhihaachuu barbaannu yoo ta'an immoo sodaan keenya dachaan dabala. Daree keessatti harka keenya ol fuunee deebisuun ni sodaanna. Namoota beeknu duratti illee sodichi nu hin dhiisu. Biiroo nama tokko deemnee dhimma keenya osoo nu hubachiisiin dura sodaan nu dhiphisa. Wanti kun ijoollummaa keenya irraa hanga ammaatti amala nu hin gadhiifne ta'uu ni danda'a. Dhuftaan amma isinitti himu garuu dursinee osoo beekneera ta'ee jiruuf jireenya keenya keessatti murteessaa fi ofitti amanaa taana turre. Wanta baay'ees ni beekna, ni yaalla. Wantoota keessa keenya miidhan irraas of oolchina turre. Garuu ammas hin dhiine. Kanaaf amma akkas gochuu jalqabe. Namatti dubbachuu feetan dura yeroo taatan harka keessan ol fuutanii dubbachuuf yeroo jettan, gaaffii gaafachuuf yeroo jettan yeroo dheeraa fudhachuu dhiisuu qabdu. Wanta barbaadan gochuuf yeroo kaatan sa'aatii dheeraa hin fudhatina. Sa'aatii dheeraa fudhattan irraa kan ka'e carraan gochuu keessanii badaa dhufa. Maaliif? Sababiin isaa sammuun keenya baay'ee yaada. Sababa irratti sababa tarreessuu eegala. Gowwaa ta'ee mul'adha, si hin barbaaduun jedhama. Ati hin taatu yoonaan jedhani yoonatti kolfanii hojjedha. Garuu immoo tooftaan ittiin jalaa miliquu dandeenyu kanadha. Baay'ee salphaa fi kan qorannoon mirkanaa'edha. Yeroo tokko wanta barbaachisu erga beektanii booda lakkoofsa 5 irraa eegaluun gara duubaatti lakkaa'uu eegala. 5, 4, 3, 2, 1. Amma ariitiidhaan akka rookeettiitti wanta gochuu barbaadan jalqabuu qabdu. Gara duubaatti lakkaa'anii gara fuulduraatti deemuun dhugaa fakkaachuu dhiisuu ni danda'a. Garuu sirriitti kan hojjetudha. Qorannoo saayinsii mental recognition irratti kan mirkanaa'edha. Wantoonni jetteen keessa keenya miidhan fi yaadonni nu jeeqan turuu keenya irraa kan ka'e cinqiin itti baay'isa. Cinqiin bu'aa yaada sirnaan fayyadamuu dhabuudhaan cinqiin haamilee keenya wanta nu jala balleessan keessaa isa tokkodha. Garuu immoo gara duubaatti lakkaa'uun yeroo eegalu. Yeroo sodaa, yeroo cinqii, yeroo dhiphinaan ni xiqqeessa. Achiin yaada dubbachuu barbaannus ta'e gochuu barbaannu haamileedhaan eegalla. Jireenya keenya keessatti karaa nuti sammuu keenya to'annee bilisaan jiraannu keessaa tokko kanadha. Yeroo kana jedhu ganama nagaan sodaa malee ka'uu, nyaata madaalamaan nyaachuuf, mana ispoortii deemuuf fi kan kana fakkaatan gochuuf sodaa malee murteessuu ni dandeessa. Akkasumas ga'umsa akka qabaannu nu gargaara. Hanga yoomiitti wanta kana eegalla jennee eegna. Amma lakkaa'ii eegalii. Qorannoon viidiyoo kanaa yookiin barumsa yoo sitti tolee fi sirriidha jettee amante chaanaalii kana subscribe, like, share gochuun hiriyoota kee qaqqabsiisuuf jajjabeessuu hin dagatiin.